Ashama harka fuunee jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakkuma jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleettiin keessan nagaa guutuun qabaa galata waaqayyoo isinis baga nagaa naa taatanii har'aa mata duree wayii qabadhee dhufee jira yookiin viidiyoo wayii qabadhee dhufee viidiyoo isinis maaliya gorsoota adda addaa of keessaa qabaa gorsa waan baay'ee namatti toluu fi dubartii cimtuu dubartii gabeettii Oromoo dhugaa dubbii kan jabeeffamuu qabdu keessaa ishee takkaadha jedheen abdadha. Maaliif waan hedduu isheerraa hubadhe dhugaa waaqayyo jechuudha. Ana akkuma nan isheerraa hubadhe kanatti immoo isinillee irraa hubachuu dandeessu yookiin YouTube ishee yookiin Facebook ishee fudhattanii irraa hubannoo gahaa argachuu dandeessu jedhee yaada. Asumaan dhugaa baay'ee nama jabeeffamuu qabudha jechuudha. Dubartii Oromoon qabdu keessa ishee takka jedhee abdadha. Beekumsa hedduu qabdi baay'ee kan das nama jettudha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee kan natti toltu akkasumas kan baay'ee jaaladhu dubartii cimtuu dhugaa rabbi isaa edaa Oromoon keenya dubartoota baay'ee qabaa akkanaa cimtu dhugaa waan hin beekamne wayitu fa'atu jijjiira jedha namoonni beekumsa cimaa qaban. Gorsa adda addaa akkata isheen dhugaa onnee guutuudhaan gorsa namaaf kennitu baay'ee das nama jette jechuudha. Anna viidiyoo ishee isinii dhiyeessuu barbaada jechuudha. Anna viidiyoo ishee immoo akka sirriitti itti daawwattanii barumsa cimaa akka isheerraa argattan gorsa warra dhiiraaf warra dubartootaaf aadaa ishee afaan ishee dhugaa akkata isheen oromummaa ishee akkata ishee ibsattu baay'ee nama cimtuudha jechuudha. Anna dubartii jabeeffamuu qabdu keessa ishee tokkodha jechuudha. Anna jajjabeessaa akka jajjabaattu kana caalaa akka jabaattu dhugaa fooloon ishee xiqqoodha. Dhugaa Facebook ishee yoo ilaaltanii jiraattanii YouTube ishee wanna ishee jala Facebook ishee jala argachuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo isinii maxxansa Facebook ishee yookiin immoo wanna ishee YouTube ishee jechuudha. Dhugaa nama akkamii nama gaarii ila dhugaa baqa nama beekumsa cimaa qabu dubartii beekumsa cimaa qabdu jechuudha. Kanaafuu jajjabeessaa isiniin jechuu jaaladha. Asumaan immoo akka viidiyoo isheetti itti boortaniif viidiyoo ishee fidamanii waan biraa fi mute jechuudha. Dhugaa waan baay'ee baqa barumsa gahaa haadha ijoollee shaniitu moo jaata akkasumatti fakkaatee haadha maatiitti illee garuu barumsa ishee sammuun ishee akkasitti qabu baay'ee dasna jedha jechuudha. Aadaa ishee akkatti isheen ibsattu afaan Oromootiin wanta isheen hin beekne hin jiru dhugaa rabbi jechuudha. Hanjabeeffamtuu qabdudha jechuudha. Innaa kanaafuu jajjabeessaa asumaan isin jechuu barbaada. Hanga dhumaatti viidiyoo isheen hordofaa galata. Oromoon aadaa, duudhaa, seenaa fi falaasama saba qabudha. Afaan Oromoo ardii Afrikaa keessatti afaan bal'inaan dubbatamudha. Dilbii Oromoon qabu keessaa inni tokko immoo afooladha. Afoolli Oromoon dur barumsi ammayyaa itoo hin babal'atiin dura seenaasaa, aadaasaa, duudhaasaa dhalootaa dhalootatti itti dabarsuudhaa fi ooltee bulteesaa yookiin yeroo waliin jiraatutti seenaasaa sana dhalootatti dabarsuudhaaf kan itti fayyadamu dilbii guddaa yookiin immoo qabeenyaa guddaa Oromoon qabudha. Afoolli gosa hedduu of keessaa qabatee jira. Isaan keessaa mammaaksa, geerarsa, ciigoo, oduu durii yookaan durdurii, eebba fi kan kana fakkaatan tapha ijoollee, urursaa wanta hedduu of keessatti qabatee jira. Kun egaa Oromoon qabeenyaan ni qabu kan ittiin wal barsiisuu, kan ittiin wal gorsuu, wal miliqsuudhaa fi wal barsiisuuf, wal to'achuuf, wal cimsuu fi kan kana fakkaataniif Oromoon kan itti fayyadamudha. Isaan keessaa har'a oduu durii yookiin durdurii tokko ilaalla. Irraa barumsa arganna waan ta'eef. Namicha tokkotu jira ture. Namni kun maanguddoo guddaadha. Maanguddoon kun hojiin isaanii namoota walitti bu'ee araarsuu yookiin namoota walitti bu'an tokko yaadaan walii galuu didan walitti fiduudha. Namni kun ilmaan lama qabu yookaan ijoollee dhiiraa lama qabu. Ijoollee isaanii dhiiraa lamaan keessaa inni quxisuun baay'ee afaan ho'a.
yookaan dubbii danda'a. Inni hangafaa immoo yeroo hundumaa hin callisa. Kanaaf abbaan mucaa isaanii isa quxisuudha. Yeroo hundumaa gaaddisa yookiin odaa jalatti yeroo nama araarsuudhaaf deemanii kan isaan fudhatanii deemanii. Yeroo hundumaa farda isaanii feesisanii mucaa isaanii isa quxisuu gara gaaddisaatti fuudhanii deemu. Isa hangafaa akka inni horii eeguuf itti himu. Yeroo hundumaa erga akkas godhanii booda mucaan isaanii inni hangafaa hedduutti mufatee guyyaa tokko galee haadha isaatti hima. Wanta abbaan isaa isa godhu hundumaa akkas jedheen, yaa harmee ani hangafaa, abbaan koo yeroo hundumaa gaaddisa yeroo deemu quxisuu koo fuudhee deema. Gaafillee yookiin al tokko maaliif anaan fudhateen deemu baay'een itti gaddee jira. An maaliifin horii keessa oolaa, horii tiksaa oolaa jedhee haadha isaatti himata. Haatis yaada isaa erga dhageesseen booda abbaan gaaddisaa yeroo galu yookiin odaa jalatti namoota araarsee ilma isaa quxisuu wajjiniin yeroo achi deebi'u akkas jetteen, maaliif yeroo hundumaa mucaa kee quxisuu fuutee deemtaa? Isa hangafaa akka inni horii tiksuufis yeroo hundumaa maaliif dirqisiistaanii jetteen? Achumaan abbaanis akkas jedhe, inni yeroo hundumaan callisa, haasaan beeku, haasaa jal'isaa ittiin jedheen. Haatis maarree yoo haasaan beeku ta'e akka inni haasaa baruuf bakka itti haasaan haasaamu fuutee dhattee haasaa barsiista malee akkamittiin yeroo hundumaa akka inni namarraa adda ba'ee jiraatu gootaa jetteen. Yoo haasaa immoo hin danda'u ta'e haasaa jallataa haasaa ta'e bakka itti haasaan qajeelaan haasaamu fuutee dhattee akka inni haasaa baruu gochuu qabda malee jettee abbaa manaa ishee amansiiste. Abbaan manaas yaada haadha manaasaatti walii galee guyyaa lammaffaa gaaddisa deemuuf yeroo ka'u ilma isaa hangafaa farda feesisatee ilma isaa hangafaa wajjiniin gara gaaddisaatti yookiin odaa jalatti qajeelani. Xiqqooma see akka deemaniin namoota awwaalcha deemaa jiran argani. Achumaan mucaan isaanii hangafaa abbaa, awwaalchi kun kan nama du'eedha moo kan nama jiruudha jedhee gaafateen. Abbaanis mil'atee hedduu taare maal jechuu keedha? Namni akkamittiin dhaabiidhaan awwaalama kan nama du'eedha malee jedhee itti dheekkamee bira darbe. Erga awwaalcha sana xiqqoo darbaniin booda minaan maasii keessatti asheetee tokko argee ammas abbaa isaa gaaffii gaafate. Abbaa, minaan kun kan baranaadha moo kan bara darbeedha jedheen. Abbaan, maal kun nama moo obbaatiif dhalate? Maal itoo minaan asheete tokko maasii keessatti argitu haasaa akkasii na gaafattu? Maal kana rabbi maallatti laate jedhee baay'ee ofittaaraa mucaa abaaraa karaa isaanii eegalan. Ammas odaa jala ga'uuf yeroo ammuma xiqqoo isaan itti siqanitti namoota odaa jala taa'anii jiran argee abbaa jedhee ammas gaaffii gaafate. Yoo jennaan namooti odaa jala jiran, warri odaa jala jiran sun namoota moo jaldeessaa jedheen. Yoggus abbaan hedduutti aaree farda isaarraa bu'ee alangee harka isaarra jiruun ilma isaa sirriitti erga garatee booda yeroo ammaadhaa kaasee lammata hamma xumurree gallutti dubbattee jennaan sin ajjeesa jedhee akeekkachiisee farda isaatti ol deebi'ee bakka sana dhaqan. Yerootti namoota araarsan kanarratti wanti baay'ee namooti baay'ee yaada adda addaa yeroo dhiyeessan kanatti mucaan kun wanta tokko hin dubbatu ture, taa'ee ilaala ture. Sababiin isaas abbaan isaa hin dubbatiin yoo dubbatte sin ajjeesa waan jedheeniif. Dhuma irratti jaarsoliin yookiin maanguddooliin hiriyoonni abbaa isaati maaliif akka inni dubbachuu dhiisee isa gaafatan. Maaliif dubbattuu jennaan abbaa kootu akka hin dubbanneef dubbii na dhawwee jedheen. Jennaan abbaa isaadhaanii maaliif akka ilmi kee hin dubbanne dubbii dhawwitee jennaan dubbiin beekuu dalga dubbataa akka nama wanta tokko nu banneetti dubbataa dubbiin beekuu waan ta'eef akka dubbiin balleessinee fi dubbiin dubbatiin jedheen. Achumaanii mee maalidha kanati dubbattee abbaa kee mufachiistee akka inni hin dubbatiin lammata akka inni siin jedhu kan gootee jennaan ilmis dubbii isaa jalqabe. Itoo aniif abbaan koo gara gaaddisa kanaa dhufaa jirru reeffa argineetu reeffu kuni kan nama jirudha moo kan nama du'eedhan jedhee gaafadhe. Kana jechuun koi namni awwaalcha deemaa jiru kun reeffi kuni ilmoo qaba moo ilmoo hin qabu jechuu koodha. Ilmoo qaba yoo ta'e
kan nama jiruudha jedhama. Yoo ilmoon qabu ta'e immoo kan nama du'eedha jedhama. Sababiin isaas namni ilmoo qabu hin duune waan ta'eef, maqaan isaatti fufa waan ta'eef, maqaan isaa dhala isaadhaan waamama waan ta'eef kan nama jiruudha jedhama. Kana adda baafachuu barbaadeeni. Gaaffiin kun ni lammataa minaan maasii keessatti asheeta argeen asheetni kun kan baranaadha moo kan bara darbeedhan jedhee gaafadhe. Kana jechuun koo abbaan maasii kanaa liqii ofirraa qaba moo hin qabu jechuu koodha. Yoo liqii ofirraa qabate minaan kun kan bara darbeedha jechuudha. Liqii isaa sana deebisa waan ta'eef. Yoo liqii ofirraa hin qabu ta'e immoo minaan kun kan baranaadha jechuu koodha. Kana adda baafachuu barbaadeeni. Yeroo odaa kana jalatti dhiyaannu namooti achi jala jiranii namoota moo jaldeessan jedhee gaafadhe. Kana jechuun koo namooti as jala jiranii wanti haasa'amu yookiin bitaa mirgaa dhaggeeffatanii haqa irratti hundaa'anii wal dhaggeeffatanii haqa namaa kennu moo haqa namaa deebisu moo seera sirriirra dhaabbatanii wal dhaggeeffatanii deebii namaa laatu moo callisanii walitti wacuu jechuu barbaadeeni. Yoo callisanii walitti wacanii itoo waliin dhaggeeffatin gargar ba'u yoo ta'e jarri kun nama toon taane jaldeessaa. Yoo wal dhaggeeffatanii warri murtee laatus bitaa mirga haqa irratti hundaa'anii dhaggeeffatanii deebii laatu yoo ta'e namoonni kun nama kan akka inni addanaa baasuuf barbaadeeni malee haasaa wallaalee miti jennaan jarri baay'ee haasaa mucaatti hedduu ajaa'iban. Abbaanis waan jedhu wallaalee mataasaa gadi qabate. Hiriyoonni abbaasaa maanguddoonni akkamittiin mucaa akkanattiin fakkeenyaan haasaan beeku jetta kan haasaa wallaalee sidha malee. Kanaaf jedhanii wal ilaalanii bokkuu abbaarraa fuudhanii ilmatti laachuudhaaf murteessanii. Kanas ilma beeksisanii. Ilmi isaas akkas jedhe. Ani itti gaafatamummaa fudhachuudhaaf amma umuriin koos gahaa miti. Bokkuun abbaa koo Boris kan koodha. Eessayyuu na jalaan dhaqu. Abbaan koo kan na reebe, abbaan koo kan natti dheekkame, abbaan koo kan inni na rukute wallaaleetu malee beekee miti. Kana aannan hubadhaanii abbaan koo abbaa koodha waan ta'eef bor abbaa koo irraa kan aangoo fudhatu yookiin bokkuu isaa fudhatu immoo anadha waan ta'eef ijaa kanaaf abbaa koo wallaaleetu malee too beeku kana hin goone jedhe. Achumaan maanguddooliin kana dhagahanii hedduu isa eebbisanii. Abbaanis ilma isaa dhiifama gaafatee ilma koo ati beekaa namaadha. Anatu dogoggore dhiifama naaf godhi guddadhu bakka yaadde ga'i ibidda tulluurraa ta'e duubaa fuulduratti fi jedhee abbaasaa ilma isaa abbaan sirriimatti isa eebbisee gargar bahanii jedhama. Namni tokko wanta inni dubbii dhiiseef yookiin wanta dubbachuu didee fi namni tokko dubbii dubbataa dubbii dubbachuu danda'a yookiin haasaa danda'a hin danda'u dalga dubbataa sirrii dubbataa jechuurraa ofaa qusannuun ergaa koo har'aadha. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Aadaa hedduu bareedaa qabna, seenaa bareedaa qabna. Duudhaa biyyoota guddataniif illee raacatii ta'anii tajaajilan fakkeenyaaf kan akka guddifachaa, seera aangoo wal harkaa fuudhuu fi kan kana fakkaatan qabna waan ta'eef seenaa keenya, duudhaa keenya, falaasama keenya barree walaa barsiisnuun kaayyoo koodhaa. Galatoomaa horaa bulaa deebana. Maallaan jedhu sodaatti wanta ati gootu gaariis ta'e badaa namoonni waa'ee kee waa jechuurraa tasa of hin qusatan. Kaayyoo kee galma ga'uuf gammaddee jiraachuudhaaf waan feete gochuudhaaf naannoo kee toon taane laphee kee qofa dhaggeeffadhu. Yaggus bakka yaaddee geessa waan ta'eef kaayyoon keenya qajeelummaa sammuu namaa sooru. Uffata keenyarra lapheen keenya akka hin xuroofne of haa eeggannu. Uffata keenya xuriirraa akkuma eeggannu laphee keenya hinaaffaa ofittummaa jibbaaf hamiirraa haa eeggannu. Lapheen xuraa'e daawwaan qabu waan ta'eef laphee keenya hammuma dandeenyu haa qulqulleeffannu. Kaayyoon keenya qajeelummaa sammuu namaa sooru. Kufuu kee qaanoftee kufuun kee akka itti kaatu si barsiisa. Kufuun kee galma keetti si ariifachiisa. Hin sodaatin
hundi keenya iyyuu kufnee kaane namni tokkuufin bakka yaade ga'u karoora isaa bakkaan gaatu hin jiru. Kanaaf yaa obboleessaa yaa obboleettii kufuu keetiin qaanee ka'ii jabaadhu gara fuuldura keetti deemi kaayyoo kees bakkaan ga'i Waaqayyo si gargaara. Kaayyoon keenya qajeelummaa sammuu namaa sooruu. Bu'aa ba'iin jireenyaa haalli ammatti keessa jiru rakkooleen xixiqqoon si mudatan akkati mataa kee gadi qabattu akkati gadditu akkati gammadde sababa kuma siif dhiyeessuu danda'u. Ati immoo nagaan baatee galuu kee qaama nagaa ta'uu kee waan hedduu dhiyeessiti sababa miiliyoona dhiyeessuutiiti gammadii kolfii jiraadhu. Jireenya gabaabduudha hin dagatiin wanta yaadde raawwadhu hin dhiphatin ibsachuu toon taane yaaduutu bakkaan si ga'a waan ta'eef waaqa kee kadhadhu. Jireenya gabaabduu si kennamte qajeelummaaf gammachuudhaan jiraadhu kun ergaa faarraadha. Kaayyoon keenya qajeelummaa sammuu namaa sooruu. kabajanii kabajamuu jette haati ilmoo ishee duugama fardaa qabdee kabajamuu barbaadda. Egaa sammuu kee eeggadhu. Yoo siif liqimsamuu baateyyuu yaada namaa kabaji. Namummaa qabaadhu. Yeroo namummaa qabaadhu namni nama waan ta'eef qafa kabajjee jaallattee waliin jiraatta. Wanta dubbatte gochuurraa duubatti hin deebi'in. Soba dubbachuurraa of qusadhu. Guyyaa sirratti marame si qaanessa waan ta'eef nama hin tuffatin. Tuffataan kabajan qabu doqni hiree qabu jedha Oromoon yeroo mammaaku. Gidiraa gochuurraa of qusadhu. Wanta sirratti akka ta'u hin barbaanne tokko namarratti hin raawwatin. Wanta gaarii namaaf hawwi. Yaggus gaariin gara jireenya keetitti dhufa. Kabaja afaaniin itoo hin taane gochaadhaan agarsiisi. Namootaafis fakkeenya gaarii ta'e. Gaariin yeroo hundumaa ulfina qaba waan ta'eef yeroo balleessitu balleessaa kee dhiifama gaafadhu. Kunis guddummaa kee agarsiisa waan ta'eef aadaa kee eegi. Wanta hundumaa irratti gaarii gochuudhaan hangafa ta'uudhaan gaarii dubbachuudhaan eenyummaa kee agarsiisi. Namaafis dhiifama gochuudhaan guddummaa kee agarsiisi. Kabajanii kabajamu barcumaaf ulfina abbaa tokko jala baataa jedha Oromoon yeroo mammaaku. Mammaaksi keenya dubbii fidas dubbii fixas kun ergaa faarraadha. Kaayyoon keenya qajeelummaa sammuu namaa sooruudha. Guyyaa tokko abbaa manaaf haadha manaa taa'anii too balbala fuulduratti buna dhugaa jiranii abbaan manaan qarree irra gama laalee haadha manaa isaadhaan yaa lubbuu jedhee waameen isheenis yoo jettee jala hawwaatte. Lafa gama sanaa sana barana qotannee irratti qamadii facaafachuu qabnaa jedheen. Isheenis maarree yaada bareedaadha. Garuu yeroo qamadii sana facaafannee ol galfannee gurgurannu ittiin uffata bareedaa sana naa bittee shinshinii naa hodhisiistaa jetteen. Innis jedhee itootti yaadiin hamman qamisii yookiin shinshinii bitee ittiin siraasisu sa'a bitee weessoo sirraasisu jedheen. Isheenis dubbii isaatti aartee hamman taa'ee weessoo kee raasu galee mana haadha koof abbaa kootti araqeen baasu jetteen jedhama. Kanumaan lafti siroon qotamee hafee abbaa manaa haadha manaanis gargar bahani. Waanan jedheef hin qaba. Walii galan alaa galan jedha Oromoon. Lafti sun itoo qotamee sa'aas shinshinis bituu danda'a ture. Maarree yaa saba koo yaa lammii koo walii haa gallu. Walii galle alaa galla. Kaayyoon keenya qajeelummaa sammuu namaa sooruudha. Yaa sabaa gammachuu obboleessa keedhaaf sababa ta'i malee tasa gadda yookaan kufaatii obboleessa keedhaaf sababa hin ta'in. Yoo gargaaruu dadhabde karaa irraa goriif malee miilla isaa sakaaluuf kuffisuudhaaf danquudhaaf itti adeemin. Sababiin isaas guyyaa tokko kan facaaste hammatta waan ta'eef gaarummaa facaasii galu. Kaayyoon keenya
ቀጀሉማ ሰሙነ ማሶሩዳ ከልብሳችን ይልቅ ለልባችን እንጠንቀቅለት። ልብሳችንን ከቆሻሻ ነገር እንደምንጠብቅ ሁሉ ልባችንን ከክፋት፣ ምቀኝነት፣ መሰሪነት፣ ተንኮል፣ ሐሜት እንጠብቃት። ምክንያቱም ለቆሸሸ ልብ ፈጽሞ መድኃኒት የለውምና። ሰላማዊ ኑሮ ለመኖር ሰላም ያለው ህይወት ለመኖር ልባችንን በተቻለ መጠን እናጽዳ። ዓላማችን አእምሯችንን መልካምነት መመገብ ነው። Osobete, anise